Adalah ya biya ko antal singkat dukan ma adalah mundur ma ko tede bum berbat adalah almating ko rakadeng gudi bade rakadeng sigasa se base tere rakatte biyar mat almating ko rakena ke sansi base ette ademte rakattu dawa to kon kabu rakena ke sansi base aya da ko ette ademte e gidemte da karangal baneru kutta terada bate hiru kudam timata murame hin jismi ku kutte fitte amma mul budan achi bate bas worti mele badde bakke jirti bakke dan ade bisa ya biya ko jede adala ana on mo wato kon kabu gargara dena tiade badati wato kon kabu adala ya biya ko na gargara jede adala Abbaan qabduu siin? Abbaa qabdi. Abbaan achi jira. Dhukkubsataadha abbaan. Dhukkubsataa. Birrii meeqa gaafatamta nama? Birrii kuma dhibba tokko caalaa wayiitiin gaafatama. Gara biyyaatti galchuuf? Gara biyyaatti galchuudhaaf kuma dhibba tokko caalaadha jedhani. Ammoo waa tokkoon qabu waan an gurgureef ilmoo koo addeeffadhu. Waa tokko ittiin qabu lubbuudhaan fuuldura kootti nama deebitu adara. Adalah ya biya ko antal singkat dukan ma adalah mundur ma ko tede bum berbat adalah almating ko rakadeng gudi bade rakadeng sigasa se base tere rakatte biyar mat jenna gunda benzin tidu be ya biya ko adalah mana ko wallale adalah mundur ko tina bade betul mating ko gargar sana ko adalah ya biya ko adalah garan moti garan ko narapame kutta zinna ko marma ko na bubuta me narapame adalah mundur ko tina bade betul adalah wata ko kabul mo ko de padatte no ya biya ko sinitir bena gargara adalah Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboleewwan namoonni viidiyoo kana daawwattanii kan Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliiti. Hayyoon keenya kun Aadde Goobanee jedhamu aanaa maannarraa dhufanii mana koo dhufaniitu na argatanii intala isaaniitu biyya namaatti qabamtee baay'ee dararamaa jirti. Intalli isaanii kunoo suuraa ishee agartan kana waan dandeessaniin lakkoofsa akkaawuntii koomentii irratti barreeffamu kanaan waan dandeessan akka gargaartaniin amaanaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kana koppii liinkii sheer godhaa galatooma.